Akkam jirtu hundumti keessan nagaa keessanii? Egaa har'a immoo yaadota biizinasiif ijaarsa sammuutiif oolan qabannee dhufneerra. Haga dhumaatti nu hordofuun yuutuubii kana immoo laayik, sabiskiraayib gochuudhaan nu faana ta'uu hin dagatinaa. Yaadota keessan immoo kallattii koomentiitiin nuuf laataa. Egaa biizinasiin akkamitti hojjetama yoo jennee jalqaba irratti beektonni addunyaa kanaa akkasuma jedhan. Xiqqoo irraa jalqabii nu jedhu. Xiqqoo irraa jalqabi. Start from small business. Xiqqoo irraa jalqabi. Yeroo murteessi laadhuuf. Xiqqoo irraa jalqabi. Yeroo murteessi laadhuuf. Muuxannoon maallaqa caalaa barbaachisaadha waan ta'eef nuun jedhan. Egaa biizinasiiwwan xixiqqaa ta'an keessatti yeroo dabarsitu akkamitti maallaqa guddaa akka argamu, akkamitti bu'aan guddaa akka argamu yookaan warroota gibira mootummaa sassaaban akkasuma immoo daldaltoota si wajjin akkamitti kompiitaanti akka taatu kan irraa barattu waan ta'eef biizinasii xiqqaa irraa eegalii kan nuun jedhan kanaaf. Egaa jireenyuma isa kamuu keessatti jireenyuma isa addunyaa kana keessatti hojjennu irratti muuxannoon baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf muuxannoo argachuuf kwaadirantiiwwan biizinasiin irratti hojjetamu akkuma kanaan dura waliin ilaalle kwaadirantiiwwan afrantu jira. Inni jalqabaa kwaadirantii itti mindeeffamaan yookaan namni hojii mootummaa ta'u hojii nama dhuunfaatiif qacaramee hojjetu biizinasii. Kwaadirantiin inni lammaffaan immoo namni ofiisaatii of mindeessee kan hojjetu kanneen akka suuqii fa'aa hojiiwwan biroos ofii isaaniitii bakka jiranitti maallaqa kan irraa argatan. Akkasuma immoo kwaadirantiiwwan kallattii mirgaatti argaman jedhaman ofii keenyaa hojii uumannee namoonni biroo akka hojjetan. Fakkeenyaaf biizinasa oonarii gaafa taanu namoonni nuuf hojjetanii maallaqa akka nuuf argamsiisan jechuudha. Nu immoo abbaa siistamaa taanee siistama kan to'annu. Inni itti aanu immoo investara. Investara jechuun maallaqni ofiisaatii kan nuuf hojjetu jechuudha. Yeroo kanatti dureessonni baay'een maallaqa hin hordofin, maallaqni iyyuu maallaqa biraa akka hojjetu kan jedhan, maallaqatu maallaqa hojjeta kan jedhan. Fakkeenyaaf isaan kanneen akka baankii maallaqa qofa liqeessuudhaan maallaqa dabalataa kan irraa argatan kun sadarkaa investaraa waan ta'eef maallaqni ofiisaatii maallaqa biraa kan argamsiisu jechuudha. Egaa kwaadirantii gara mirgaatti milkaa'aa ta'uudhaaf jechuudha. Egaa kwaadirantiiwwan gara bitaa mindeeffamaa fi of mindeessa yoo ta'an, kwaadirantiiwwan gara mirgaa jiran immoo biizinasii fi investaraa jechuudha. Kanaaf kallattiidhaan kwaadirantii gara mirgaatti jiru irratti milkaa'aa ta'uuf 100% gaafa kaanu 100% gaafa keenyu 5% ijaan arguu 5% ijaan arguu qabda. 95% immoo sammuudhaan arguun sirraa eegamaa jechuudha. Egaa kana jechuun sadarkaa yaadatti waan guddaa fuuldura keetti mul'achuu akka qabu. 95% jechuun hagam guddaa akka ta'e. Kanaaf 95% yaadan yookaan sammuu keessatti kan qophaa'e yookaan bakka galmaan gahuudhaaf kaayyoo natti yaadde yookaan egereen kee boruu 95% ijaan sammuudhaan yeroo sitti mul'atte 5% garuu ijaan sitti mul'achuu qaba. Kana jechuun hojii eegaluu qabda. Tokko jettee itti seentee 5% milkeessuun sirraa eegamaa jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een abjuun isaanii guddaadha. Waan tokko milkeessuuf abjii guddaa qabaachuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e ilaalleera. Egaa abjuutti aansee garuu wantoonni tokko wanta ijaan mul'atu wanta danda'amu ta'uu qaba. Kanaaf wanta danda'amu kanumaan dura akka dubbanne wanta danda'amu garuu raawwachuuf kan ulfaatu. Egaa namoonni baay'een kaayyoo isaanii galmaan gahuuf gatii guddaa kafalu. Kanaaf gatii kana kafaluun baay'ee sirraa barbaachisa. Namichatu akkas jedhe gaara guddaatu jira waan ta'eef gaara kana bahuu barbaade. Egaa taa'isitti haafu jedhanii namoonni baay'een taa'isitti haafu. Egaa akkas jedhee innis murteesseera waan ta'eef yookaan caafii gaara sanitti na argitu yoo caafii gaara sanitti nan argine ta'e garuu ani du'eera. Gidduu kana keessatti ani du'eera waan jedhee itti murteesse jechuudha. Egaa namoonnis xumura isaa arguuf isa eegaa turan. Innis xumura caafichaa bahee itti argisiise jechuudha. Kanaaf ni murteessi ni raawwate jechuudha. Kanaaf atis murteessi raawwadhu. Seeraaf haala adeemsa daldalaa hubachuun baay'ee barbaachisa. Egaa akkuma waliigalaatti biizinasii hojjechuuf immoo seeraaf haala adeemsa daldalaa hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Of kennuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo laachuun isa kaayyoo kee galmaan gahuu barbaadu sanaaf hojjechuun isaaf fiiguun wanta yeroo hundumaayyuu nurraa eegamu waan ta'eef
Isa kana haala biizinasii sirriitti baruun baay'ee barbaachisaadha. Egaa isa kana akkamittan baruu jettu tokkoffaa eegaluudha. Lammaffaan immoo namoota biizinasii keessa jiran itti siqtee hubachuudhaan gaafachuudhaan kan haala adda addaatiin baruu kan dandeessu yookaan immoo waa'ee kanneen irratti barumsa adda addaa itti fooyyessuu danda'an fudhachuudhaan isa kana baruun kan danda'amu. Hamma waan fooyya'aa yaaddu bu'aa fooyya'aa argatta nuun jedha hayyuun addunyaa kanaa tokko. Hamma waan fooyya'aa yaaddu bu'aa fooyya'aa argatta. Egaa wanni itti argattu yookaan hojiin kee bu'aa yaada keetii akka ta'edha. Kanaaf safartuun hunda caalaa barbaachisaa ta'ee safartuun qulqullina yaada keetii tokkichi bu'aa ati argattu bu'aa murtoo ati gootuu irraa kan dhufudha jechuudha. Gaafiin kee sochii kee ittiin safartu yaadni kee hojjete moo hin hojjenne kan jedhu ta'uu qaba yeroo kamiyyuu. Yaadni koo hojjete moo hin hojjenne? Egaa parsantii 5% dhugoomsite moo hin dhugoomsine? Egaa eegalte booda. Egaa muuxannoon baay'ee barbaachisaadha. Yaadni koo hojjete moo hin hojjenne? Hagaman gara fuulduraatti deema kan jedhu immoo yeroo yeroodhaan waan xiinxalamuu qabu. Adeemsa biizinasii kamuu keessatti adeemsa yookaan biizinasii gaafa hojjettu fakkeenyaaf namoonni baay'ee milkaa'ina isaan bira ga'an biratti isa milkaa'an yookaan isa yaadan bira ga'uudhaaf yaadni koo hojjete moo hin hojjenne kan jedhu yeroo hundaa gaafii keenya ta'uu qaba. Egaa yaadni koo hin hojjenne yoo ta'e maaltu fooyya'uu qaba? Qulqullina yaada kootii, adeemsi kaayyoo kootii yookaan immoo biizinas pilaaniin kiyya maal akka fakkaatu irra deddeebiidhaan tilmaamuun qaba jechuudha. Biizinas pilaaniin yeroo kamiyyuu namoonni biizinasii hojjechuuf ta'an biizinas pilaanii isaan barbaachisu. Eessarraa jalqabeetan eessa gaha kan jedhu baafachuun isaanirraa eegama jechuudha. Kanaaf biizinas pilaanii isaanii kanarra deemuudhaaf yeroo hundaayyuu of gaafachaatii akkam eessarraa maalan fooyyesse waggaa kana dura maaliin ture ji'a darbe dura maaliin ture ji'a kana immoo eessan jira eessa gahuufan jira immoo kan jedhu itti deemuun baay'ee barbaachisaadha. Egaa daawwiti akkas nuun jedha milkaa'inni waan sadii nuun jedha. Egaa innis milkaa'inni waan sadii tokko eessa deemuu akka barbaaddu beekuu lammaffaa irratti gara deemuu barbaaddu sana deemuu sadaffaa irratti waan argachuu barbaaddu argachuudha jechuudha. Kanaaf eessa deemuu akka barbaaddu beeki. Gara deemuu barbaaddu sanas immoo deemi. Yaaddee qofa hin dhiisin. Garas deemi. Egaa wanti ati yaaddu sanas immoo kaayyoo yookaan galma isa barbaaddu sanas argadhu. Maaliif if you can do for that wanti ati hin arganneef hin jiru jechuudha. Yoo isaaf hojjette yoo isaaf fiigde yoo abjuu keetiif fiigde wanti ati hin arganneef wanti abjuun kee hin dhugoomneef tokko hin jiru jechuudha. Kanaaf abjuu keetiif yeroo hunda fiiguun kan sirraa eegamudha. Xiqqoo irraa jalqabii yeroo murteessii laadhuuf muuxannoon maallaqa caalaa barbaachisaadha. Seeraaf haala adeemsa daldalaa hubachuun barbaachisaadha. Hamma waan fooyya'aa yaaddu bu'aa fooyya'aa argatta waan ta'eef yeroo hundumaayyuu safartuun hunda caalaa barbaachisaa ta'e safartuun qulqullina yaada keetii tokkichi bu'aa ati argattu murtoo ati argatu irraa kan dhufudha. Gaafiin kee sochii kee ittiin safartu yaadni kee hojii kee immoo yaadni kee hojjete moo hin hojjenne kan jedhu ta'uu qaba. Kanaaf waan nu wajjin taatanis hin jaalannaa. Yuutuubii kana immoo sabiskiraayib gochuudhaan viidiyoo kana laayik gochuudhaan yaada keessan kallattii koomentii nuuf laachuu hin dagatinaa. Yeroo gaarii qabaadhaa.